marmaratteen ciisinii ho'ifattee kufaatii dammaqii qophaa'ichi barroo bara dhumaati abdii biiftuu garasiin sooromuu dhiistee deegdaa milikinnoo raawwatee fiingii afuufamuu eegdaa wanti Yesuus dubbate baay'een isaas mirkanaa'e sobee guyyaa fakkaata laftoo durdukkanaa'e miixuu ishee jalqabaa kunoo yeroon deesseetti biiftuun isoo diimattee amma lixa geesseetti mallattoo bara dhumaaf sii fal'aadha luqqisii Luqaas 21:7 kaasii dubbisii bara sobaan darbanii karra dhugaa cufanii baratti raajii sobduun maqaa isaatiin dhufanii har'a hunduu kan dhageenyu oduu lolaadhaa fi raafamuu biyyaati ganamnis galgalis guyyuma iyyaati xiqqaaf guddaan irraa oduu waa hin baafne walitti olola yoo dhiitus bariitus kan dhageessa lola haadhoo garaa tokkootu riqicha jaalalaadhaa duraan ijaare diiga warri kutaaf ajjechaaf humnaan walitti fiiga bara seexan hojiisaa jabeessee haareffatee lolli saayikooloojiif lolli teekinooloojiis addunyaa maadhiffate dhugaa jiru dubbanna biyyi jaalalaa jirti qeequudhaan wal ilaaltee uumamna addunyaa marti kaan meeshaalee waraanaa waliif oomishaa jirti qoonni jaalalaa hafee qoqqobbii waliif firti faana waliin rajjetee hundumtuu wal damacaa affeelee wal nyaateera akka biddara macaa wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 7 irratti mallattoo dhufataa maal akka fakkaatu biyya lafaa irratti ka'uun akka jiru sabni saba irratti mootummaan akka ka'u mootummaa akka isaa irratti jabeessee dubbata kutaa sanarraati isa har'a cufattee addunyaan waliin oodde yeroo darbe kaleessaa turtii muraasa booddee namni rakkoo keessatti waliisaaf jibbaata miidhama ta'uu keessatti ba'aa waliis hirmaata faallaa taate marra immoo biddeen godhee wal nyaata garaasaas utuun laafin ka'an du'atti wallaata lolaaf oduu lolaatiin wallaalameera harrii qoqophaa'e maleessaa bara dhumaati barrii bara namni amma wal argee nama marge immoo dhabu baratti ol adeemaan wallaalaan kichuu cabu akki ishees wallaalamtee abbiin addunyaas gu'aa ganamas galgala soo kan dhaga'amu du'a bara dacheetta guuge waagiroo maasisaanii bara nama quunnamu wanti nannaa'isaanii maaf dhugaaf hin jiraattu garaa kee amansiistee dacheenoo sassaabbachuuf keelloo sitti agarsiiste saggoo namaatti ulfaatee namatti ta'ee dheelaa waraanni addunyaa kanaa inni ulfaataan beelaa biyyoota hedduu irratti hin jiruuree mudatee hedduu karaarra taa'ee imimmaaniin kadhate iddoo garaa garaatti sochiin lafaa mudate kiristaanonni dhugaan bara dhumaan jibbamu kaanis wareegamanii addunyaarraa dhibamu seenaan turees makfamee yoo dhugaan hidhii xuuxu gaafas raajonni sobduun ka'anii biyya guutu ergaa Yohaannis barreesse duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa hammeenya jerichi qabatee dhiyaatus waan tokko barraa wanta ta'ee turee fi waan amma ta'uus nutti meera ibsee egaa attamitti akka of eeggannus dubbateera cimsee ilaamee yaa fira koo warra fuuraan dubbanna jedhu hundaan amanini argee masitti dhufeef laphee kee hin banini mudannoo baay'ee ture yeroo darbe kaleessaa hafuura qulqulluutiin qorii ilaali maleessaa ragoolee qabatamoo agartan dhageessanii isin sobuu koo miti beektu baay'een keessanii falaasamoota sobaa namoota tarreessanii maqaa raajota dhugaa namoota balleessanii waliin dhooftee jiraachuuf warra jalqabde qophii faallaa raajota dhugaa tajaajiltoota koppii kaaniin fayyita jechuun daawwaa gachisiisanii kaan immoo hojii dhorkuun boodarra hachisiisanii abbaa manaatti addaan ergaa shakkii raajanii haadha manaatti booda kan birootti raajanii gaa'ila nama baay'ee gargar hiiksisaniiru maatii jaalala qabus gargar diiksisaniiru argaas dhaga'aas oolla gocha akkasii waan fafaa maatii gargar diigamee wallaalaa karaattafaa bineensa akkasii kungaa akkas hin nyaanne eeggadhu barri kunis xumuraa filannoo kee beekadhu dhugaan soba fakkaatee sobni garuu dhugoomuun jibbi immoo dargaggoomee jaalalli immoo dulloomuun jallinni biyya keessatti biqilee guddachuun waa tokko tuun qaana'in bakkeetti mul'achuun dhaloonni jibbammatee godhachuunsaa boraatii hubadhu milikkita baricha xumuraati mallattoo bara dhumaat jechuufan jedhe malee warri nama jibbitan dhimma mataa keessanii hin jaallattan taanaan jireenya bara baraa keessa jiraachuun naannoo saayyuun keessanii mallattoon bara dhumaa inni kan biraan immoo barsiisota sobduutu dhaloota wallaalchisaa dhugaarraatii haqaaqee kaan of duukaa kaachisaa
waanuma nama hin quuqne waama namatti tolu filatanii barsiisu. Dhaloota silumaayyuu cubbuu hojjechuu barbaadu hin dandeessa jedhanii ittuma fakkarsiisu. Muka cubbuutti soquu isayyuu gammachuuni gadhiisatti jiraachuudha ayyaana argachuuni jechuun dhaloota baay'ee karaarraati kaachisu. Dhangaa sobaan tolchame ol adeemaa nyaachisu. Warra abdiif amantiidhaan dhufaatii Yesuus eegnu jireenya biiftuun olii akka jiraannus beeknu. Gaafa bantiiwwan waaqaa huursa guddaan dhidhimu naasuuf sodaan guutame kaan yoo dhabus waan himu. Yeroon kennamtes geessee gaafa addunyaaf dhumatu ho'a guddaatiin baqee yommuu lafti gubatu. Mirga abbaa keenyaa teenyee hoolicha raaraan boonaa waggaa lakkoobsa hin qabneef Kiristoosii jimmoona.